Godina Iluu Abbaa Booritti bara kana inisheetiivii misooma muuzii hundee miiliyoona tokko lafa hektaara 600 irratti qonnaan bultoota kilaasteraan gurmeessuun hojjetamaa jiraachuu waajjirri qonnaa godinichaa beeksise. Inisheetiivii misooma muuzii hojjechaa jiran irraas qonnaan bultoonni aanaa Algeessaachi ganda naaddoo xiyyeeffannoo mootummaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf hojii misooma kuduraa fi muduraatiif kennee jiru itti fufsiisuun bu'aa caalmaa argachuuf cimnee hojjechuu qabna jedhan. Qonnaan bultoonni godina Iluu Abbaa Boor aanaa Algeessaachi kilaasteraan muuzii misoomsaa jiran hojiin misooma muuzii hojjechaa jirru abdii nutti horeera jedhan. Hundeesaa badaatti xaqqabamneerra amma gandi sadii nurraa furateera. Ashaaraa magariisaatiin furatee ijaaramaan hojjetaa jira. Amma immoo gara firee isaatti ogummaa aanaan nu kenneen aanaan nu bukkee jiruun deeggaruuni. Amma immoo godinni nu deeggaraa waan ta'eef firee isaas akkuma kana carraa gaariidhaan itti deemna jennee jirra ijaaramaan abdii cimaa qabna. Muuzii kana jalqabaa gaafa karaa aanaa nu kenname karaa ogeessa qonnaa aanaatiin yookaanis gaggeessaa aanaatiin gaafa nu kennamu muuziin kun jechuudha. Waan fayyadu ittiin fakkaanne laga bonee keenya keessa maaliif dhabna waan jedhu sammuu keessa nu ture jechuudha. Lagi kuni laga masinooti. Amma immoo muuziin kuni akka gaafa sanaatti faayidaa baay'ee arganneerra. Akkami tokkonsee birri 50 gurgurannee faayidaa hedduu isaa arganneerra jechuudha. Hundee tokkonshee birri 50 gurgurannee faayidaa arganneerra. Aanichattis duulaan dhaabbiin biqiltuu muuzii sanyii tishuu kaalcherii qorannoon deeggarame ganda Gobooraatti qonnaan bultoota kilaasteraan gurmaa'an waliin dhaabbiin gaggeeffameera. Duraanii muuzii akkas bal'isamee dhaabamu amma garuu muuzii kana kilaasteraan yookiin gurmaa'inaan dhaabaa jirra jechuudha. Amma gara bal'inaatti fidaa jirra jechuudha. Karoorri keenya gara fuulduraatti muuzii kana hin bal'ifnee jirra jechuudha. Kanarra caalaa amma hektaara 5 kanatti daballee itti fufuudhaaf qophii qabna jechuudha. Biqilaasaa gara fuulduraattis. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Iluu Abbaa Boor obbo Ascannaaqee Admaasuu bara kana godinichatti sanyii muuzii filatamaa tishuu kaalcherii qorannoon deeggarame miiliyoona tokko ol aanaalee godinichaa 13 keessatti babal'isuun kilaasteraan hojjechaa jirra jedhan. Muuzii naannoo miiliyoona tokko kan ta'u lafa hektaara 600 gararraa irratti aanaalee qabnu godina keenya keessaa 13 irratti karaa itti fufiinsa qabuuf xiyyeeffannaa guddaadhaan dhaabuu dandeenyeerra jechuudha. Akka carraa guyyaa har'aas kan ilaalaa jirtan waan Algeessaachi keessatti ganda obboloo Firoo keessatti muuzii tishuu kaalcheriidhaan tiilarii isaa qophaa'e qonnaan bulaa waldaadhaan ijaaramaniif kan dhaabaa turre yeroo ta'u as keessatti immoo kan ilaalaa turru waggaa darbe sagantaa kanaan muuzii Bishooftuurraa dhufee qonnaan bulaadhaaf kenname sadarkaan irra jiru yeroo ilaalaa jirruuf ilaaluu jechuudha. Itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa godina Iluu Abbaa Boor obbo Rashiidoo Baalchaa guddina waloo biyyaa dhugoomsuun miira ariitii fi kalaqaa itti dabalanii hojjechuun karoora inisheetiivii misooma baadiyaa milkeessan hojiirra oolchuun hojjechaa jirra jedhan. Bara 2016 keessa hojiin hojjennu karoora qopheeffannes karoora xiiqii jedhamee akkitti hojjennus miira xiiqiitii fi miira kutannaatiin rakkoo keenya yeroo gabaabaa keessatti furachuu qabna karaa jedhuudhaan qabatamee itti deemaa jira waan ta'eedhaa fi kun yeroo itti aanu keessattis itti fufiinsaan sadarkaa hundatti hooggansis ogeessis hawaasnis wal hubatee xiyyeeffannoo kennee hojii hojjetamuu qabuudhaa fi itti fufiinsaan hordofii barbaadu waan ta'eedhaa fi kan amma jalqabame kan akka jalqabbiitti ilaallee adeemsa keessa immoo wantoota ilaalaa sirreessaa deemnu akka ta'e qabatamee miirri ariitiin hojjechuu kalaqa dabalanii hojjechuu garuu sammuu hawaasaa keenya keessa bu'ee hawaasni keenya illee qabatee hojiitti galaa kan jiru ta'uusaa kaasu.